Oromooti yaa na biraan tarina. Takka viidiyoo kan hojjaa takka nama nan gargaara kan akka micayyoo tanaa hirriiba na dhoogges hin jiru. Kan akka micayyoo tanaa sammuuti iyyaallee na tuqe hin jiru dhugaa Kiristoosii. Rakkoon ijoollee Oromoo haga fedhes baay'atu kan akka micayyoo tanaa garaa nama nyaatu hin jiru. Taraa Waaqayyoo na biraan darbina viidiyoo kana nama 5 sheer naaf godha. Gargaarullee baattan sheer godha balaa keessanii namni tokko dhufee yoo gargaare micayyoo tanaa bu'aadha waan ta'eef. Buleettiin teenyatuun biyya Dubaahitti dhukkuba tiruutiin dhibamtee haala hamaa keessa jirti. Akkuma argitan fuulli ishiillee badee kaleessa viidiyoo hojjettee ganni biraan naagaa. Mubaarak biraan naagaa jettee viidiyoo shisan nama lakkoofsa hin qabne sheer na godhe nama lakkaa'een fidne sheer na godhe anis ga'ee kiyya bahee jira aqee keessaan dubbisee jira maal si gargaaru jennaan waan biraa sirraan fedhu karma biyya kiyyaa na galchi gaafan du'es reeffa kiyya hin galchita kara biyya kootii na galchi ijoollee tiyya jaan argeen du'aa jedha Oromoo nama akkana isin hin jee akkam jettanii yeroo isin ta'e bakka kiyya kana lubbutanii nama akkana isin hin jedhu kana maal jettuummee Adaraa keessan viidiyoo kana sheer naa godha. Ijoolleen Dubaay jirtan gargaara. Please gargaara. Please adaraa Rabbi. Oolmaa tana bichaa naaf oola warri Dubaay keessa jirtan. Waraqata hin qabdu waan ta'eef giddeetaa imbaasii deemtee waraqata adii baasifachuu qabdi. Isa sanillee na gargaara. Alaafti na tafuudhaatoo micoo tana na gargaara. Please duutee olii bu'aan qabu waan ta'eef Oromootiyya dhugaa Rabbi. Rakkoon ijoollee shamarran biyya Arabaa baay'atee jira. Humna kooti ol ta'ee jira. Garuu kan micayyoo tanaa immoo adduma. Kan akkana takka hun agarree jechuun fuulli ishii badee midhaan hin nyaattu raftee hin bultu sanirraa nu haadha ijoollee qabdi ani waan asin hin jedhu hin qabu Oromooti jedhu Rabbi humna keenyaa ol ta'ee jira ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti waan malee keessaa jirti jechuudha cufti keessan viidiyoo kana sheer waliif godha.